Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa kooluu galtummaa gaafachuu jabeessan. Ministeerri Deetaa Ministeera Dhimma Alaa akka turan Aadde Burtukaan Ayyaanoo kooluu galtummaa gaafachuun dhaga'ame. Ministeerri Deetaa Ministeera Dhimma Alaa akka turan Aadde Burtukaan Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafatanii jedhame. Dhibbana qondaalonni bilchiginnaa biyyoota garaa garaatti gulantaa ambaasaadarummaati. Hanga hojiilee garaa garaa qoonsilaa keessaa dalaganitti empaarettii keessaa baqachuun biyyoota birootti kooluu galtummaa gaafachuu jabeessaniiru. Aangaa'ota bilchiginnaa akka murteessoo jedhaman keessaa tokko Aadde Burtukaan Ayyaanooti. Haa ta'u malee Aadde Burtukaan amma kooluu galtummaa gaafataniiru jedhame. Kana duras ambaasaadarri Nunatuu Bilaattaa, Aadde Asteer Maammoo fi Abdullaaziz Mohammad haaluma wal fakkaatuun Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafachuu isaanii gabaasuun keenya kan yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo Arsii keessatti haleellaa gaggeessuutu himame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu gabaasni arganne beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba ba'aa godina Arsii Baanaa Muuneessaa ganda Heebaan Nuubboo keessatti gaafa onkoloolessa 28 bara 2025 waraana bilchiginnaa haleeluudhaan 15 battalatti ajjeesuun 9 ammoo madoon adabuu isaa himameera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee hakiima tokko, PKM tokko, rasaasa PKM 900 fi hidhannoo irraa hiikkachuu isaa gabaasni har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa argame ni ifoomsa. Akka maddi kun jedhutti warra ajjeefame keessatti qondaalonni waraanaa olaanaan yookaas kononeelli tokko ni argama jedhame. Haa ta'u malee gama mootummaa Itiyoophiyaatiin dhimma tarkaanfii waboon fudhatee kanarratti wanti jedhame hin jiru. Odeessa keenya itti aanuun haleellaa waraana mootummaa Itiyoophiyaan Arsiitti namoonni 14 ajjeefamuu dhaga'ame. Lola Oromiyaa keessatti waggootaaf adeemaa jiruun lammiilee nagaan lakkoofsitti hin baane lubbuu dhabuu danda'aniiru. Waggoota 7 ol bulchiinsa PP jalatti namoonni nagaan lubbuu dhaban miliyoonaan akka lakkaa'aman tilmaamama. Ajjeechaan kun itti fufuun Arsii Baanaa Sirkaa Araddaa Noonnoo Jaawii jedhamutti guyyaa kaleessaa namoota nagaa 14 ol jumulaan ajjeefamuutu himame. Ajjeechaa kana kan raawwate humnoota waraanaa mootummaa ta'uu gabaasichi akeekeera. Ajjeechaa hawaasa nagaarra ga'u kun Oromiyaa kallattii mara irraa dhaga'amaa jira. Rakkoo Oromiyaa keessatti nagaan xumura gochuu hanqachuu mootummaan aarsaan hawaasa nagaa jumulaan nabuu guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa dhufeera. Oduu keenya birootiin kabajaa olaantummaa seeraa Itoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa 11 hir'isuun dhaga'ame. Gabaasi dhaabbata olaantummaa seeraa qoratu World Justice Project ammas olaantummaan seeraa Itoophiyaa keessatti gadi kufaa akka jiru eeree. Kanaanis bara 2025 Itoophiyaan kabaja olaantummaa seeraan sadarkaa 132ffaa irraa akka gara 143tti gadi kufte ifoomseera. Qabxii biyyattiin gama kanaan qabdu kan waggaa darbeerra 204 kufuun kan gabaafame yoo ta'u, kanaanis waggoota 5 darban haalonni dhaabbileen tajaajilaa itti daddabaa dhufan sochiin dhaabbilee siivilii dhiphachuu fi gidduu seensi siyaasaa jiraachuu hordofee ta'uu gabaasi kun akeekeera. Babal'achuun mootummaa abbaa irree taatee sadarkaa addunyaatti kabaja olaantummaa seeraa gadi kufuuf ka'umsaa jedhe. Kanarraa kan ka'es to'annoon bitaa mirgaa hojii mootummaa keessa jiru bilisummaan manneetii murtii sadarkaa addunyaatti gadi kufuu dhaabbatichi ibseera. Odeessa keenya itti aanuun Kaameruunii fi Taanzaaniyaa keessatti fincillee uummataa hamaan dhalate. Kaameruun keessatti maanguddoo waggoota dheeraa biyyattii bulchan filannoo injifachuun himamuun booda fincillee hamaan dhalachuu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Afrikaa keessatti bara kana fincilli dargaggootaa babal'ataa jira. Fincila dargaggoota Madagaaskartu ajaa'ibsiifamaa jiru kan isa fakkaatu Kaameruunii fi Taanzaaniyaa keessatti dhaga'ame. Kanaanis erga filannoon onkoloolessa 12 eegalee Kaameruun keessatti mormii mudatee yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamaniiru jedhame. Sababa jeequmsa kanaa akka ta'e maanguddoo waggaa 92 yeroo 8ffaaf filannoo mo'achuu yoo ta'u, Kaameruun jeequmsa hamaa keessa galuu ishee miidiyaaleen gabaasaa jiru. Erga maanguddoo waggaa 92 Pool Biyaa yeroo 8ffaaf walitti aansuun aangoo qabachuun isaanii labsatanii biyyattii keessatti yeroo ammaa okkorri hammaateera jedhame. Dursaan paartii mormituu Shiiroomaa Baakaarii ammallee filannoo kana injifachuu isaanii falmataa jiru. Paartiin Pool Biyaa sochii diimokiraatawaa uummata Kaameruun jedhamu himata kana kuffiseera.
poolisii fi aangaa'onni nageenya biyyattii mormitoota humnaan cabsuun isaanii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Hawaasni idil addunyaa UN, Gamtaan Afrikaa fi Gamtaan Awurooppaa hokkorri kun hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaa jiru. Bara 1982 erga aangoo qabatanii hanga ammaa Kaameruun bulchaa akka jiran Pool Biyaan umuriidhaanis yeroo aangoo irra turaniinis addunyaa irratti qondaala umurii dheeraa jedhamaniiru. Filannoo onkoloolessa 12 gaggeeffameen sagalee kenname keessaa dhibbantaa 53.7 argachuun injifatanii jedhame. Morkataan isaanii Shiiroomaa Bakarii ammoo dhibbantaa 35.2 fiduun injifatamuu isaaniitti himamaa ture. Dabalataan Taanzaaniyaa keessattis fincilli uummataa guddaan dhalachuu gabaafameera. Sababaan ammoo filannoo biyyattii keessatti adeemsifamuuf jedhu hordofee pirezidaantiin biyyattii Aadde Saamiyaa Suluuluu morkattoota ishee hunda erga hidhaatti naqxee booda uummanni ammoo mormitoonni hidhamuutti mufachuun filannoo morkataa hin qabne hin adeemsiftu jechuun fincila dhoosaniiru. Daandiitti ba'uun sagalee dhageessisuutti jiran. Qabsoon qeerroo Madagaskar Afrikaa bahaatti babal'achuuf akka jiru guyyoota 14 dura miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turaniiru. Haalli kun ammallee babal'achaa akka jiru gabaasni kun akeekeera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aaf harkaa qabnu kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.